Ashama arkafune kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirra jirtu jiruun jireenyi badhaadhaa siniin jedha anu bira dansaadha rabbitti haa tolu bannee jirra deebine immoo hin bannaa hin deebina yaadamuu fi garuu akka nu daganne siniin jedha har'a waan tokko siniif qabadhee dhufee jechuudha waan nama gammachiisullee gaaffii illee nin qaba gaaffii namoota irraa nin qaba jechuudha yaa akkuma beekame Dr. Hajiin ajandaa keenya illee nuuf ta'ee jira jechuudha ajandaa jechuun immoo waama dhugaa irratti waama inni hojjetaa jiru irratti ajandaa nuuf ta'ee jechuudha gabaabumatti kaleessa viidiyoo abdiin bifa biraankiin isa madaalee keessatti ani waan taajjabees nin qaba video guyyaa lama dura akkas gadhiifame immoo caaltuu irratti caaltuu tuubii irratti jechuudha akkuma beekamu obboleettiin keenya faayoon video ishiin gadhiifte irratti illee yaada nin qaba yaadni sunis immoo maali yoo jettanii yaada bareedaadha obboleettii keenya faayoo illee asumaan galateeffatuun hin fedha jechuudha maaliif yoo jettanii ishiin intala dubartii tokkodha dhugaa dubbatuudhaaf caaltuu irratti shira sondaa yaadiin caaltuun mana ishiitti deebi'uudhaaf gammachuu guddaa waan qabduufu mufaaja'aa godhaaf jettee jirti jechuudha baay'ee galatoomi jechuun ni barbaada asumaanis itti fufi jazaa keessa rabbisiif haa kaffaluu siin jedha obboleettii kiyya faayoo asumaanis immoo rabbiin siin illee namicha dabeessa kanarraa karaa nagaa yookiin adda siyaabaas yookiin walitti sinaa tolchu jedha na baay'ee gammadee ishis galateeffatu fedhe isin illee hundi keessan du'aa godhaa fi mucayyoo kanallee jireenyi ishee akka hin banne jechaadha akkuma obboleettii keenya caaltuu akkuma argaa jirtanii jechuudha gaaffiillee nin qaba caaltuurraallee faayooraallee caaltuurraallee gaaffii nin qaba gaaffiin kiyya maali yoo jettanii akkuma viidiyoo hajjii dhaggeeffannetti jechuudha hajiin akka waan maatii isaatii wal barsiisuu hin fedhu inna ani kan jechuu barbaade maal seetanii namoonni kun durumaan dursee bultii ogguu jaarratan akkamiin osoo warra keessan waliin beeksisiin wal fuutanii bultii jaarratanii siin jedha dursarratti caaltu yaani kan saasana kunin akka caakkee jaldeessaa faawwan waliisiistanii kullaa hirriba keessaa qabu maaliif iyyuu kunoo maaliif yoo jettanii alhamdulillah yaani akka isaa illee galatu caaltu waliisiistanii garuu namni kun jaarratan osoo waliin beekin yoom galti gara mana qaamaan illee wal beekuu baate namni bilbilumaan wal barsiisu jedhee yaada anaaf kun gura guddaadha caaltuullee jechuudha ittaansaallee faayoon illee akkasuma jechuudha yaani osoo maatii keessan hin beeksisin akkamiin bultii jaarrattanii deebii kan akkanaa deebistan nin fedha obboleeyyan kiyya hordoftoonni kiyyallee viidiyoo kiyya kan dhaggeeffattan jechuudha isiniifoo gaaffiin kun deebiidhamu gaaffuma isinitti ta'eetu yaani namni tokko bultii jaarratu akka maatii isaa faana osoo waliin beekini wal fuudhee ilmoo iyyuu gara horatu deema anaaf gaaffiidha hordoftoota kiyya yoo akkuma kiyya gaaffii isinitti ta'e immoo isinillee gaaffii keessaniif deebii ni argattu jedhee yaada kanadha gaaffii ani faayoof caaltuurraa qaba ittaansee immoo hajjiin ani jechisaa hunduu na ajaa'iba jechuudha an bilbila warra kiyyaa sin beeku jedhee jala muree fixee jira yaani ganda keessi yookiin aanaa keessi immoo jedhamee si gaafatame waa hundaayyuu ofirraa dabsaa jira jechuudha obboleessa keenya abdiin immoo dhugaa dubbatuudhaaf osoo naannoo sanarraa xiqqoo fagaatee natti tola maaliif seetanii warri kun warra qajeelaa jiru natti hin fakkaatu haaluma isaanii ogguu laalu as deebisee iyyuu dubbii dubartiidhaan anatti dubbataa jirta jedhee akka waan abdiin badii qabutti illee dubbataa jira hajjiini akkuma isiniin jedhe viidiyoo yeroo darbee keessatti ani araarri kun naan liqinfamne mucattiin kun biyyumarraayyuu dhufuun dogoggoraa biyyarraayyuu dhufte immoo ittuu deebite ilmoo amma dhufuuf deemti
ilmoo dhufuuf deemu kanaaf immoo maaliif furmaanni jedhama baay'ee ulfaataadha dubbachuuf iyyuu nama dhiba ani abdiin kun egaa akkuma isiniin jedhe naannoo hajjiirraa soo fagaatte obboleessa kiyya qaalii natti tola qaamaanis si himneerra uummata fuuldurattis siif himna warri kun balaan isaaniin dhufte sumallee simiiti jedhee yaada akka kiyyaatti yoo dandeesse garuu caaltu kana gargaariin yaani obboleetti keeti jazaa rabbirraa argatta caaltuma jabeessii jedhan akka kiyyaatti faayoon ofittuu cimtuudha nama cimtuudha jedhee yaada garuu garabbitu waa hunda nama sirreessa caaltuun garuu miskiinummaa isheetiif iyyuu ni miidhamti yoo dandeesse abdiin caaltu jabeessisiin jedha yaa obboleessa kiyya yoo si danda'amellee naannoo isaaniirraa fagaadhu siin jedha amma hajjiin akka jechaa jirutti inni karuma irraayyuu jallatee jira mucaanii dhugaa isiniin jedha du'aa'ee godhaafi yeroo baay'ee ani numan isiniin jedha du'aa'uma godhaafi mucaanani haalli isaa naan galle namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti illee yookiin namni naannoo isaa yookiin namni isa beeku hin jiru laata gaaffii natti ta'a yookiin immoo maatii irraa dhalate hin qabu laata mucaan kun jedheellee ni yaada maaliif yoo jettanii namni kun maaliif maatii isaa fi haadha manaasaa wal barsiisuu hin feene gaafuma galte barsiisaa yaani akka waan maal jedhee isinitti himu bakka walumaa galatti muudii raqqabataa jira jechuudha shamarran kanarratti kabiroos ni jirti ta'a rabbuma beeka ganda isaanii keessa rabbuma beeka namni kuni gaafa kalaqamee ba'u kun ganda kana heeruma yookiin ganda sana heeruma hin jedhu hiree rabbuma harka jirti mucayyoon kun gandishi naannoo keenya yaani gara Ambooti inni immoo gandisaa yaani Shaashamanneedha Oromoon tokkuma miti afaan tokko haasofna garuu hireen fagoodha walitti isaan fide mucattiin kun hin beektu keessasaa innis illee agas mara hin beeku garuu immoo ishiin dhibbaan dhibbatti abbaa manaa siin qabdu waa siin qabdu yaani caaltuun isumadha abbaan manaa ishii akkuma nama kamii dalagatuuf biyyaa baanee hireedhuma walitti nu fide nu hunda keenya iyyuu siniin jedha obboleeyyan kiyya garuu ani mucaan kun haalli isaa dubartii biraayyuu akka waan qabu na shakkisiisa ammallee dubartiin biraa sootti dhuftees fuudhuuf jalaa hinaafu jedheen ani dhibbaan dhibbatti amana hajjii kana inni nama qulqulluu yoo ta'e obboleeyyan kiyya nama dhibbaan dhibba araarri ishiitti gammadeera yoo ta'e maaliif warra isaatiin wal barsiisuu hin feene kun gaaffii guddaadhaanaaf jechuudha amma boruu jedhenni yaani jechoota isaa keessatti waan naan galle tokko boru yoo namni gorsee jedhe yoo namni gorsee yaani warqii si bitu malee hin galiin jedheyyuu hin galtu jedhe bitee fi yoo galchee adiidha warqiin caaltutti ni xiqqaata dhaggeeffadha jaartii tanteetii jaartii ulbaalee miidiyaa irra yaachuu heddamu malee laa jaartii tanteetii warra wal barsiisuu malee waan biraatiin warra yoo jaartii anu lakkoofsaan isaanii qaban godina kiyya aanaa kiyya yoo asitti akkam godhuuf miidiyaa ulbaatee eebalee jettee hin yaachuu laa maal wanni miidiyaa irra baay'isi maal gabatare amma jaartii tantee warra keetii wal barsiistu salphatte laa wanni salphadhuun jiru asirratti agartanii akkuma isiniin jedhee maatii isaa barsiisuun fedhu godina isaa himatuun fedhu mucaan kun nama shakkisiisa haalli isaa rabbi haa qajeelchu akkuma isiniin jedhee caaltuudhaaf warqii mormaa ka gurraa kan maalii jetti borullee hin galiin jedhe yoo namni gorsee akka waan ishiin hin galleetti dubbiin gara biraa deemaa jirti warqii miti fi dhawaa hedduutu madaala ture garuu carraa ishii taasisuu obboleessa kiyya warqii bitanii haadha manaa ofii ture warra guyyaa gaafa ganda galee biyya isii qabadhee galee ani hin beeku ani waa'een kee guyyaa dhuna ajaa'iba rabbiin isii haa qajeelchu garuu obboleeyyan kiyya isin hin dogoggoriina abdiinis faana baay'ee rakkattee jirta yoo si danda'ame fagaadhu akkuma isiin jedhe irra deddeebi'ee ammallee mucayyoo kana rabbi nagaadhaafillee irra deddeebi'ee jedha ishii gargaarii hundi keenya yoo gadandeenya caaltuunuma gargaarra jedhee yaada isaa kana immoo rabbiin haa qajeelchu waan bira waan hin jedhu tokkollee hin jiru ani narrabsuunis nama rabbiin abaare namni
namni illee deddeebi'aa baaruun faayidaa siin qabu garuu namarraayyuu kun shanyuma namarraayyuu dhalate abdiin na kolfisiise oguun silaalu nama fuulli kee garuu nama fakkaata namallee natti hin fakkaattu jedhe dhugaa hin kolfe baay'ee kanarratti illee kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya akka rabbiin karaa qajeelaa irra deemsisu du'aama godhaa fi dhuguma isiniin jedha maaliif seetanii rabbi waan dadhabuun qabu rabbi waa hundaa hin qajeelcha nama hunda hin qajeelcha rabbi isaa qajeelchu jedha du'aama godhaa fi isiniin jedha obboleeyyan kiyya ani waan ajaa'ibes kanadha caaltuu fi faayoon illee yoon si mufachiise dhiifama naaf godhaa garuu gaaffii kiyya naaf deebisaa osoo warra isaa hin baratiin akkamiin walitti bultii ijaarrattanii isiniin jedha taansee immoo faayollee akkuma isin jedhee guddaa galatoomee obboleettii keef simannaa godhaa waa hundaan bira dhaabbadhaa inni ishii dararus ishii gatus jettee baay'ee namatti tola isinuu walii galtanii yoo jettanii waa hundi ni jijjiirama ta'a inni nama isiniifis siifis ishiifis nama hin taane waan ta'eef si wal jabeessaa akka obboleeyyaniitti ati sitti fakkaatee itti galtee rabbiin keessaa si habaasu du'aa godhaa fi isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yaaniin isiniif qabadhee dhufe har'aa akkanumadha anaafillee du'aa inaaf godhaa yeroo hunda isiniin jedhaa amma kalaa'ee jira baay'ee na dabbaraa jira baay'ee mukaa'ee jira kanaafi du'aa inaaf godhaa xiqqoos na dhudhukkubaa akkuma yeroo darbellee isiniif kaasee viidiyoo duraarratti isiniif ibse ani durallee yaani opereeshiniidhaan dahee amma immoo rabbiin akka karuma qajeelaan na deessisu naaf du'aa inaaf godhaa karaan sunis yoon taane immoo karuma rabbiin jedhe akka rabbi nagaan na hiikuu hundi keessanuu aga dandeessan aga beekumsa keessanii akka amantaa keessanitti du'aa inaaf godhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaalii yoon hin dahin viidiyoo biraa walitti deebina yoo dahe immoo daa'ima kiyya wajjin walitti